السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلاين كيا كبجمو في جالتمو أكون جرتن نجوما بغجراتن أمالي أمري سان كيس ربي بركاسني فاكاو ججا فد ربي ألتهيتن حر اللي ديبني ندوك بؤام واهي كتاب ربيع القلوب كتابني أباني سبريس هم بيكم دي كان نمني سيد مهدي جلمو بي مصري كيست مدن سيسي جلمي يادمو توكو كان غرا مودا شيخ حسين تنما يامو كان مودا بقاهسو ربيع القلوب في ذكر مناقب وفضائل شيخ حسين كان جدمو نمني إسا بريسي رقا متنسا الراكاسي بريسي دا بريسا كتابا كان شيخ حسين أبا كل سد الرتي أقيل بن أبي طالب تقلچون قص رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش كيسة لكا هجرة أكسين قدي كانت شيخ حسين ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن أبو بكر ابن عمر ابن يحيى ابن إدريس ابن عيسى ابن داود ابن عباس ابن أبي بكر ابن عابد ابن آقل ابن أبي طالب أبير رسولاته صلى الله عليه وسلم أقسم كتابك أنا كيسة وانتو تشريع إسلامة والفالسوس حدو دبة ميجرة ميغر مغري كيسة سنيف بهم شيخ حسين غارنا متجيغي نم إراء القبو دنده إساه namni Soof Umar jedhamu darasaa yookaan barataa isaa kan ture akkana jedhe guyyaa tokko osoo laga waabee keessatti rabbiin gabbaruu dhagaan guddaan tokko gaara gubbaa natti konkolaattee narra bu'uu geennan yaa rabbi narraa ol qabi jedhee kadhadhe narraa hin dhaaban yaa rasuul narraa ol qabi dhagaatan jedhee kadhadhe narraa hin dhaabanne yaa Sheekh Huseen narraa ol qabi jedhee kadhannaan yeroo san Sheekh Huseen jidduu kiyyaa fi kan dhagaa sanii seenee narraa deebise booda Sheekh Huseen natti dhufanii waahee kana itti himnaan akkana naan jedhe rabbiin sirraa dhorguu osuma danda'u sadarkaa sheekha keetii sitti mul'isuu barbaadeti kana godhe naan jedhe Sheekh Huseenin nabiyyitti fakkeessu Sheekh Huseen ji'a afur wudu'a tokko walitti dhaabanii salaataa turan waggoota torba gaara keessatti ibaadaa irra turan waggoota sanneen keessaa ji'a afur sujuuda irraa osoo ol hin jedhin turan isaan sujuuda irraa ol jechuu dinnaan samii irraa itti lallabanii yaa Huseen mataa kee ol qabi rabbiin ibidda irraa bilisa si godhe jedhaniin didee sujuuda irra ture ammaas itti lallabanii yaa Huseen mataa kee ol kaasi rabbiin horteete ibidda irraa bilisa godhe jedhaniin ammaas ima dide ammaas itti lallabanii yaa Huseen mataa kee ol qabi rabbiin nama si zayyare sanis hanga sadarkaa torbatti ibidda irraa bilisa godhe jedhaniin kana booda Sheekh Huseen mataa isaa sujuuda irraa ol kaase namni Sheekh Huseenin zayyare siraata bahuun isa irra jiraatu dhabu abbaan kitaaba Rabiicaa Sheekh Huseen akkana jedhan jedhe gara kiyya dhufuuf tabba hooka'uu goda waabeetu jira namni yeroo ani jiru yookaan erga ani du'ee booda ana zayyaruuf tabba tana bahee dhufe siraatni isarra hin jiru guyyaa qiyaamaa siraata irra bahuu isa hin barbaachisu kanumatu isaaf gaha rasuulli sallallahu alayhi wasallam waahee Sheekh Huseenii dhaamu Soof Umar Nasrallah Ahmad ilma Sheekh Huseen bira dhaqee mee waahee akaakayyuu kiyyaa Sheekh Huseen naaf himi jedheeni gaafate kan isaaniitii miti waahee Abul Qaasim siif himaa mee na dhaggeeffadhu jedheeni akkanatti himeef Abul Qaasimiin zayyaruuf bira deemnan dubbii kana naaf hime nabiyyoota 40 dhaqqabe xumura irratti kan dhufe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naaf dhaame akkana naan jedhe yaa Abul Qaasim yoo zabanni aakhiraa dhufe qiyaaman dhihaatte namni tokko Huseen kan jedhamu ni dhufa osoo ana booda nabiyyiin kan jiraatu taate silaa isatu nabiyyii taha jedhee naaf dhaame jedhee Abul Qaasim warroonni fuqraa jedhamanii beekaman walaloo wallisantu jira inni kunis baaroo jedhamee beekama warri baaroo jedhan kunniin sagalee bareechanii ummata boochisuun maallaqa isaan irraa walitti qabatan akkuma kitaaba asiin olitti dubbatame san keessatti wantootni shari'aa islaamaa faallessu hedduun jiru baaroo garagaraa tan fuqaraan baastus wantoota shirkii yookaan dhawwaatan hedduu of keessaa qabdi fakkeenyaaf bahra baalee aabiyyoo hin galaana gaggeessaa akka hin oolle umrii na dheeressaa jedhan qaamni umrii nama dheeressuu danda'u rabbiin malee ni jira allaa maraam aabiyyoo bahra ollaa dadalaa maaltu na baasa bobaa teessan jalaa kana jechuun rabbiin bobaa Sheekh Huseen jalaa isaan baasuu hin danda'u jechuudha
kun jecha dogongoraa kan jedhamu hin qabneedha. illaa yaa bahara hoo agisnaa yaa bahara hoo rabbii keessanii jedha koottaatii na laalaa hoo. jechi agisnaa jedhu kun afaan arabaa yoo tahu hiikkan isaa yaa Sheekh Huseen nuu birmadhu nuu tumsi jechuudha. rabbiin dhiisanii Sheekh Huseenin naa birmadhu jechuun shirkii akka tahe beekamaadha. akkasuma namtichi baaroo kana jedhu rabbii keessanii jedha kottaatii na laalaa jechaa jira. Sheekh Huseen akka nama jiruutitti bakka inni jirutti isa bira dhaqee akka isa laalu barbaade. kun nama du'e irraa waan hin danda'amne tahuun shakkii hin qabu. allaa maraam aabiyyoo xaqallalii kiyyahoo xaqallalii fixi haajaa kiyyahoo. allaa maraam jechuun jecha afaan arabaa allahumma irham jechuu irraa kan jijjiirameedha. kana jechuun yaa allah abbiyyoo Sheekh Huseenii rahmata godhi ati kan haajaa namaa walitti qabdu waan taateef haajaa tiyya walitti qabiinaa fixi. haajaa namaa kan fixu nama du'e qabrii keessa jiru tahuun ni mala. waa'ee karaamaa yookaan muujizaa isaatis yoo dubbatan logomoon eebbisaniiti lododoon abaaraniiti logomoo sa'a qalee fi saani ka'ee elmameefi jedhan. akka isaan himanitti Sheekh Huseen yeroo karaa deeman namoota logomoo fi lodoodo jedhaman bira goranii keessummeessaa gaafannaan lodoodo keessummeessuu didee abaaramee dhagaa tahee achumatti gogee hafe. logomoo immoo sa'a tokkicha kan ameessa tahee aanessa qaba. isuma sanqalee fi cinaa isaa hambisee cinaan hafe sun ganama yoo ka'an ama guutuu tahee nafseen isaatitti deebitee logomoo elmatuu danda'e jedhan. saani qalame deebi'ee jiraate yookaan elmamuu danda'u taate mee isinuu murteessaa. dhanqee yookaan ulee Sheekh Huseen warroonni muuda deeman ulee dhanqee jedhamtee beekamtu qabatanii deeman. dhanqeen kan irraa hojjetamtu muka qal'aa damee lama qabu jiidhaa isaa muranii gara bitaa fi mirgatti hidhuun yoo akkasitti gogee dhanqee taha. jala isaatitti sibiila masaaxa jedhamutti godhanii dhadhaabbataatiin deeman. namoota muuda hin jaalannees ittiin sodaachisuuf ittiin gargaaraman. dhanqeen warroota isii qabatu biratti akka muka biraatitti kan ilaalamtu osoo hin taane akka waan barakaa guddaa qabduutti yaadan. warroonni kunniin dhanqeedhaan ulee bahara baalee jedhanii yaaman. baaroo yoo baasaniis sadarkaa isii ol kaasuudhaan akkana jedhan. ulee bahara baalee gariin muka seehaa dhadhaabbatee gariin arabaa nuuceehaa. kana jechuun akka doonii yaabbatuun bahara ce'anii araba yookaan hajjii dhaqan sanitti ulee Sheekh Huseen tanallee qabatanii bishaan gubbaa bahaniin jechuudha. garuu haga ammaatitti nama ulee tana qabatee bahara gubbaa bahe hin agarre. obboleeyyan kiyya hadhaaf asumatti dhaabna inshaallah haga yeroo biraa walitti deebinutti nagaan nuuf tura. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.